አቤት 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 ያሽቀባጭ አቤት አጨብጫቢ አሽቀባጪ አጨብጫቢ በዛ አጨብጫቢ በዛ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتني فياك السنين أجاك السنين جرتو بجراتني بجربين ساعة كان سنجي سيسي هندك يسنو متينال كتش بلنا إيجا كم أرجتني هجبت أبوش أسمسايوش هجبت أبي بزا إن أنتينو يسوي هيوت متمرو نانتينو دي عرباكاتشو تاو سكنني بالونج منو إنينو مياوكش إنينو እንደዚህ ማደርግሽ ማን ስለሆናችሁ ነው እናንተ አጨብጫቢ ሁላ አሽቀባጪ ሁላ? ለምንድነው ዝም ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ አታዩ? ማልቱ ሲንገሽ ጅሬኝ ነማ ኬሰ ማልቱ ሲንገሽ ኑሮ ነማ ኬሰ ማልቱ ሲንገሽ harka keessani matu taa'ee dadhabuuti barreessitanii waa baraajettanii kana jettanii barreessitu. yaa rabbi yaa gooftaa aniin jedhe sin siddeetanya keessa jirtu isheen haimee fi burukeen biyya isaanii keessa jiru jechuudha. Sintumarra amoo jireenya isaanii sintuyyuu anatu sirra beekaa jettanii yoo ammoo nutu haimee gizee kee hin gubiini inni sobeeti yeroo kee sirraa fixee umurii kee sirraa fixaa jira wanta ta'eef ati han barbaaddee wajjinii jireenya kee jiraadhu yeroo kee hin gubiin tidaarii kee qabadhu. waaw sintu himuu dhiise lakka siniin eegaa jirti ajaja keessan ishee silaa siniin eeddee yoo sin akkasittanii jireenya ishee qabatti. Isaan lamaan jidduu wanti sin gashuu hin jiru. Jaallattanii arrabsitanis barreessitanis isaan tokkoyyuu siniin dhagaan jiranii. Haimeen immoo jecha keessaniin deemte ton ta'in sammuu isheetiin deemti. As gaddadeellee burukeen giddiitiin ati na jaalladhu giddiitiin na faana ta'ii wanta jedheen qabu burukeenii jechuudha. Isheen burukee guyyaa tokko yoon argineyyuu akka nama maraateeti. Yoo muxinnoo tokko daqiiqaa tokko yoo lolee ishuma fuula laachuu fi didee bilbila irraa kaasuu dideyyuu gara miidiyaatti asufti. Bilbila irraa kaasuu didee jette daqiiqaa tokko obsuu hin dandeessu. Daqiiqaa tokko sin jettanii miti. Kan nama biraatti heerumuu miti sarraati baatee daqiiqaa tokkoof burukee dandeessu ija ishee biraa dhabuu jechuudha. Kanammoo waan isheen mudateen beeku. Lolan immoo namni wal lolaanuma araarama. Maaliif waan hunda natti himtu rakkina keessa galtee eddee bitintiin gootee billiitii hunda baasteeti natti himti. Waan rakkina jiru natti himtee nama riisistu natti himtu waan rakkattee akkamiin lafaa ka'amee namni bayee qayeelaa kan inni jedhee jechuudha. Inni aaresi hani nukkubsatis achi naqaa sin naqaan jenne deemaan jiraa jette eessa deemte jedheeti barbaadaa ture jechuudha halkan guutuu. Amma immoo deebitee san nukkubsate argite deebitee dhufte jechuudha. Maaliif natti himtuun rakkina yoon sitti mee hafinaan jetta kanarra immoo aqee waan rakkadhe sanas takkaakkalee yoon danda'e booda sii daawwaluufidha kan isheen jechuudha. Amma immoo kaleessa immoo kunoo kanaan fataazanaa jettees baateetti burukeetu cannaqamee dhukkubsatee adagaarra bu'ee oolee malee jechuudha. Maaliif wal cannaquun hin barbaachisu. Eddee amanummaa irraa qabditee amma fakkeenyaaf haimeen abbaa agarsiistee burukee gaashee fi burukeen durumaayyuu walitti dhufu buna shayee waliin jedhu jechuudha. Deebitee immoo haimeen haadha ishee fi burukeetii wal barsiistee jechuudha eeggadduma kana. Deebee immoo burukeen abbaa haimee fi haadha isaa wal barsiisee jechuudha. Jarri lamaan bakka wal amanummaa keessatti sirriitti galanii jiru jechuudha. Maatiillee walitti fidanii wal barsiisanii jechuudha. Kanaaf iyyuuti waan tokko bakka akka isheen amanni san taasisne burukeen anitti aare waan tokko waan rakkattee haa ta'u waa ishee mudate haa ta'u maaliif natti himtu zim jettee eddee rakkina adagaan hundi uumame booda maaliif hin baraa jedhee wanti siin gashuu hin jiru. Jala lamaan jidduu hin galiina. 99 siin barreessitanii arrabsitanis maal jettanis waan tokko burukeen wallaahi sin xiqqeessitaniif sin maal gootaniif xalaata baay'ee qaba beekamaadha. Xalaata baay'ee qaba. Maayinni xalaanni isaa guddina wanta haadha kabajuuf wanta nama kabajuufi namni baay'een durboonni baay'een namoonni baay'een irratti duulu jechuudha isarratti. Kanaafuu nama eebbaati. Inni nama eebbaati wanta gootan hin qabdanii sinitu marraanaanis immoo isaan tokko ta'u miti. Yeroo keessan hin gubiina zim jettanii isaaniin akkas godhe jettee
gorsuu keessanirra isaati jireenya keessan hojii keessan hojjedha isaan jala deemtanii jechan taane arrabaan komentii hin barreessinee fi isumayyuu afaan sin barreessitan kana yoo maaqee sinii dubbisan maatti beekasuma sin barreessitan kana yaa salaam maaltu sin gashe silaa jireenya namaa keessa akkuma hundumaddee hunda jirtu abbo rabbi sinaa qeeshu wallaahi nama xiqqeessuuf hin fiigina isa sin barreessita kanammoo maatti beekee sinii dubbisa'in kanaafiyyuu hamiin isiniin beektu garuu nama hiiskisantii malee jechi egaa akkuma argitanii ammallee egaa nama sadii isinii qabadhee dhufee ruuttaanii maatiinii kanaan dura akkuma beektanii waraqataan farramanii akka aadaa jaraatti wal gadhiisanii turanii egaa isaaf immoo waan qabeenya waan hundatti immoo gara seeraatti jiru amma ruuttaan gara maatiitti deemtee jirti. Egaa maatiin akka kanaan qabee mana keen diigiin qeen keen diigiin jettee obboleetti hangafni haatillee akkasiin jaarsummaa taa'aa jiru jidduu kana egaa abirishitti deemuun dhabu abbaan abirishiis akka kanaanii akka wal mari'atanii walitti dhufanii jara kana gorsanii innillee ifatama gaafatee waan hundaa akka deebitu mana isheetti gochaa jiru jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Maatii yoo nama bira hin jiraanne rakkina guddaatu uumama. Yoo akkam rakkina keessa jiraatanii yoo akkam aartanii yoo akka fe'ete immoo yoo maatii bira geessanii kun akka kanaati maatiin jechuudha. Maatiirra darbamuu hin danda'amu. Hammaatiirra darbamu immoo egaa maatiin baay'eedha argineerra garuu ishee miilanaa kana mucaan abbaa malee alachuun abbaa malee guddachuun rakkinadha wanta jedhanii fi akka kanaan intala kadhatanii akkatiin nan salphisne abdii qabaa haadha keetii ijoollee kana hundaan warree heerumsiisadhe bakka kanaan ga'ee takka walitti bu'aa takka immoo haasaa kolfaa malee namni gammadee mana isaa keessa jiraatee hin jiru. Ani gammadee kana hunda keessan kana bakkaan hin geessisne gizee tokko gammachuu gizee tokko aaraa namni walitti hin buune hin jiru. Ani isheen jettee gorsitee intala ishee jechuudha. Obboleettiinis akkasuma. Kanaafuu abarishii fi ruuttaan yoo rabbi jedhee walitti deemanii akkuma duraatti ruuttaan illee xalaata baay'ee qabdi. Anuma ishee fakkaatee duuba ishee modeebee sheera isaatti xaxaa oolu argitanitti hiriyoota baay'ee qabdi hiriyoota dhiiraa. Kan intala sana fidee duubarraan abirishitti wal agarsiisee akka isheen ittuu aartee mana gadhiistee baatu hangodhee gooddanyama ishee fakkaatanii waliin nyaatanii dhuganidha. Homaa miti guyyaan hin darbiti wanti hin darbine hin jiru ilma namaaf yoo fayyaan jiraate garuu immoo taazabamtanii yoo rabbi jedhee ruuttaaf abirishi bakka durii isaaniitti numa deebu. Siniin immoo leeyyuun akka kanatti siin qabatte mataa gaccabsitanii deemtu. Akkanaaf anne namni waan hojjettan of ilaalladhaa siniin jedhanii yoo rabbi jedhe egaa kana fakkaata jaarsummaan jidduu kana keessadha. Qaxaroo qabatanii ruuteen natti fakkaata. Intala dura dabarsanii kun akka kanaan gorsachaa jiru. Abbaa malee mucaan guddachuun abbaa malee mucaan alachuun hin ta'u jedhanii itti dutanii akkasiin nama mari'adha jettee jirti. Akka inni layyeessisne abdiin qaba jettee turte haatillee kana fakkaata. Sadaffaa immoo Ikraamii hin hubeettu jedhee yaada kanaan dura Ikraam egaa amaatiin taa'ii kaa'ii jechaa turte. Deebitee baranas immoo abbaa manaa gammachiisuu jettee gara bakka daawwannaa tokkotti baatee keekii faraashii aftee fataa gootee zanaa gootee keekii irra keesse waamtee hawwa dhufu maayinni kunii qusaqusiitiin hin attaalalamaa ani jedhee keekii sana ijoolleen biraa warii eeddullee jira too ijoollee sana nyaachise bareeda keekii sana ol fuudhee akkuma kanaan bishaan keessa buusee jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Isumaanaan qabamte aartee mana akiimii amma wana kanaa ciisaa jirti mana akiimii keessa jechuudha Ikraamii. Kanaan duras immoo sababa gahaatisaa maqaa na balleessitee mucaan koo waa tokko hin beeku waan baay'eessa eeggata akkamiin dubartii heerumtee ilma qabdu ani inni fuudhu mucaan waan beekne mucaan ganaa waan hin argine aniin eeguu bakka guddaatti isa eegaa akkamiin akkas ta'e hafee jettee maraattee u'uu jettee ollaan natti kolfee jettee jechuudha haatisaa. Egaa isheenii haatillee Ikraamillee dhaxxee dhiisii jara jidduutii bahii mucaa keellee jaallateeti naataatii jedheetitti galee silaa jettee haati gowa deemtu deemasiitii jettee gaafa duraa saree nyaattu gootee haati mucaa kunii haadhan talaa ariitee jechuudha balbala isheetii. Ikraamillee akkuma kanaa abbaa manaa wajjiniin gaafa lolanii
badee biraa iddeen dhaqee wallaaltee eessa jira jettee gaafachuu gaafa dhattu deema siitii balbala koorraa mucaa koo birriitiin attaallaltee birriitiin bittee mucaa waan beenne gana waan baay'eessa eeggatu jettee roobni guyyaa sana rooba fuutee ijatti bishaan jookiitii waraabdee ijaan akka saree balbalarraa ariitee jechuudha. Achumaan deebitee dhiistee ofirra rooba keessa deebitee dhiisii lakki mucaa kee garaatti baadhaa jennan manna gashireenaatiin ani isheen jettee jechuudha. Akka kanaanii biraa deebitee lammaffaallee barana akkasuma gaafa keekii bishaan fuudhee buusee bultee ganamasaa jireenya keenya keessaa ba'i jettee ilma namaaf suyyuudiin bu'anii rabbiin malee akka nama suyyuudii bu'u amaatii isheetti gadeettee lukatti kuftee jechuudha. Wallaahi na gaddisiisee jennaan maal jettee nama da'ee nama heerumsiisatee nama waan baay'ee argedha. Kanaan darbuuf fakkaata kanaaf kana si godha jettee wallaahi baay'ee tokko nama naasisasi nama gaddisiisasi gaafa sana kan isheen jecha afaan ishee keessaa bahee jechuudha. Garuu isheen nama da'ee nama bakkaan geessatee heerumsiisatee fuusisatee yeroo isheen ilmoo of jalaa qabdi jechuudha. Nam tokko immoo waan arge tokko akkamiin kanaan darbite jedha xalaanni ofiiyyuu kanaan rabbiin hin dabarsiini xalaata ofiifuu kanaan hin nawwanii fi akkas jettee jechuudha balbalarraa ariite gaafa sana. Har'ammoo kunoo wanti hundinuu hafee gaabbee jira jettee haadha kiraamiitiin mana kiimii keessatti deemtee hundaa dhiistee dhiifama naa godhii jettee lukatti kuftee haadha kiraamiitiin haati kiraam ani dhiifama godhu yoomuu silaa warra soddaatu balbala koo dhaabata malee haatiin tala balbala soddaan dhaabattu balbala kee dhaabadhee si kadhadhee saree na gootee na xiqqeessitee balbala keerra na deebistee jettee jechuudha. Dhiisii jedhee mucaanis kadhatee haati gadi jettee haadhan talaatti luka qabattee jennaan mucaan ka'i haadha koo jedhe garaan hin jaallattu argitanii lafaa ol qabee kaasee jechuudha. Kanaafi akka kanaan ikraamillee dhiifama naa godhi jettee itti maramtee boo'ichatti kaate boossee itti maramtee na ikraamuu dhiifama naa gootetti maa inni jenna aniif ikraam tokko miti ikraam hundinuu akka garaa ishee argeetti isheetti haasaa ani akka ikraam miti jette isheen bishaanii garaan ishee waa tokko hin beeku jette ikraamillee akkasiin boo'icha gadi gadhiistee dhugaa rabbi nama gaddisiisaa xiqqeessamtee arrabsamtee han isheen hin jedhamne hin jiru. Ollaatu si bishaa jecha ollaa keetiin mucaa firee tokko mucaa koo jalatti jibbitee ati mucaa isheen qabdu mucaa isheen godhatte jibbitee kan isheen jette jechuudha haatiin tala. Ani mucaa isheen jibbinee amma naa galeeraa hundumaa bareeraa dhiifama karaarraa naa godhi jettee mana akiimii keessatti baay'ee tokko namatti tola. Nagaan bareedaadha eenyumaafuu nagaa buusa. Kanaafi nageenyi bareedaadha eenyumaafuu nagaa buusteetti. Akka kanaan deebitee waan jette gaabbitee eddee fuutuu dhabdee har'a araaramanii dhiifama gadeettee hunda isaaniiyyuu gaafattee jirti haati mucaa jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Silumaa viidiyoo waan dura haasaa turtanii ilmoo keessaniitu argaa. Viidiyoon suni caanamee manuma taa'aa eddee dhaquun qabu. Jecha badaa jecha haamilee namaa cabsu kan ijoolleen lafaa ganaa ilmoon keessan argu dubbachuun bareedaa miti. Mucaan isheen garaa keessaas rabbiin ittiin ishee gahee ishee hiikee viidiyoo sana arguun abduu akkoon koo dura haadha koo akkas goote jechuun hin hafu guyyaa tokko. Isheen ammas dura alattee lafa jirtus haati koo wanta dura ana altee isa kanatti heerumtee fi haati mucaa kana akkas goote jechuun hin hafu isheen amma jirtus guyyaa tokko. Kanaafuu waan tokko waan badaarra dubbachuurra otoo durumaa akkuma dhiistee taate bareeda ture. Nam tokko immoo iddee waan jedhu jedhee haamilee nama cabsee iddee nama madeessee ka'ee dhiifama namaan jedha. Garuu immoo alhamdulillah ilmoo musliimaa tokko jeezaa keessanii anatu sinirraa kaffala malee sintu kaffalata miti kan jedhee hadiisa irratti akka jiru rabbiin keenya akka nuun jedhe ittiin deemneen malee ilmi namaa immoo isa sin miidhee akka isaa miidhuu otoo hin ta'in sin immoo isa sin miidhee fi dhiisaa jedhe. Kanaafuu haati ikraam immoo dhiisuu jettee kirikiriirra turte boodarra hafoon illaa jettee jirti. Rabbiin sii deebisa malee jeezaa nama miti. Namarraas wayin immoo ofii koo deebisadha jetteen yaadiin jeezaa kee rabbitu deebisa waan isheen jettee waan si xiqqeessite intalli kee sitti baate intalli kee kan akka keetii siin jechaa turte jechuudha. Kanaafuu har'ammoo waan dubbattee sanatti iddee madeessitee kaatee dhiifama gaafatteetti bareedaadha. Homaa miti ammallee garaa keessa miti kan isheen dhiifama naa gootee kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Haati kiraam immoo garumaan sii godhee garaa keessa sii godhee jira jettee jirti. Homaa miti garaa keessa kaa'achuu otoo hin ta'in garuma irraatii
alkoon illaa jechuudha. Jeeza rabbitu kaffala malee nama miti. Isheenuu obbartee kana waan jette hundatti qaanfattee har'a dhiifatama akkasitti gadi sitti jettee si kadhatte nam tokko balleessaa isa baruuniyyuu waan guddaadha. Kanaafuu isa simmiidhee sin immoo isa simmiidhee fi gaarii tokko hojjedhaa keerii tokko hojjedhaa jedhe malee miidhaan jenne rabbiinii. Kanaaf baga dhiistanii Ikiraam atillee baga ragarbite hundaayyuu dhiiste. Dhugaa rabbii garaa kee keessaa waa tokko hin qabdu ati dhugaaf fundurooma keebduu ta'a yeroo hundayyuu homaa miti namni akkasii kufeen kufu guyyaa tokko siif mul'atadha waan akkasii amma danda'ame keerii namaa dalagu keerii hojjechuu yoo wallaahi bareedaadha. Kuftanis dukkanootus guyyaan tokko ifumadha. Har'aaf immoo dukkana har'aaf rakkisa malee wallaahi boonni keessan ifa ta'ee fi kanaaf baga waan hundaarra dhiiste akka saree si goote waan baay'ee si jettee har'a immoo sitti kufuunu guddaadha. Kana fakkaatti viidiyoon koo wanta na dhaggeeffattaniif nagaan naa turaa.